Biiroon nageenya fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee abbaa taayitaa kabachiisa seeraa fi qindoomina abbootii qabeenyaa waliin ta'uun manneen harka qalleeyyii 121 haaromsuuf karoorsee sochii eegaluu himame. Biirichi guyyaa har'aa kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaatti hojicha eegaleera. Namoota manni isaanii akka haaromfamuuf carraa argatan keessaa Aadde Wasanee Xila'uun isaan tokkodha. Sababa manni jireenya isaanii dulloomee jigeef rakkoo garaagaraaf kan saaxilaman ta'uu Aadde Wasaneen dubbataniiru. የምታዩት በሙሉ ሽንት ነው የሚወርደው. Wantoota ilaaltan kuni balfa mana fincaaniitii bahuudha. Balficha ujummoon ofirraa dabarsuu hin dandeenye. Manichi yeroo roobaas ni dhimmisa. Akkan hin ijaarree fi maallaqa hin qabu. Mana koo keessa roobni fincaanis karaa garagaraan ni seena. Akkasumattan jiraachaa ture. Hoogganaan biiroo nageenya fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa Itoophiyaanonni yoo wal deeggaraniidha kan rakkoo keessaa bahuu danda'an jedhan. Itoophiyaan sinidagaagga bicha. Itoophiyaanonni rakkoo keessaa kan ba'an yoo wal gargaaranidha. Har'a manneen harka qalleeyyii haaromsuu eegalleerra. Aanaa hundaa keessatti manneen tokko ni haaromsina. Kanaaf aanaalee 121 waan jiraniif manneen 121 ni haaromsinaa jechuudha. Kanas baajata mootummaan osoo hin taane hirmaannaa uummataa fi abbootii qabeenyaan raawwatamaa jira. Qaamolee deeggarsa taasisaniinis galateeffachuun barbaada. Aadaan wal gargaarsaa cimuu qaba. Daarektarri olaanaan abbaa taayitaa kabachiisa seeraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Shaalaqaa Zarihuun Tafarraa abbaan taayitichaa waqtii gannaa kanatti hojii seera kabachiisuun dabalata manneen harka qalleeyyii haaromsuu fi duula ashaaraa magariisaa milkeessuuf kan hojjetu ta'uu himan. በዚህ በክረምት ወቅት ውስጥ አንደኛ የአቅመ ደካማ ቤቶችን ለመስራት waqtii gannaa kanatti tokkoffaa manneen harka qalleeyyii ni haaromsina. Lammaffaa hagoomni keenya eeyyami maaddii qodduratti ni hirmaanna. Sadaffaa duula ashaaraa magariisaa irratti kan hirmaannu ta'a. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo jiraattota magaalattii furuuf yaalii taasisaa jira. Nutis hanga humna keenyaa sochii bulchiinsi magaalaa rakkoo hiikuuf taasisu kana ni deeggarra. Aadde Wasaneen qaamolee mana isaanii haaromsuuf hojii kana eegalan galateeffataniiru. የደንብ አባሎችን መንግስታችንን ያቁምልን. Miseensonni kabachiisa seeraa fi mootummaan keenya haa jiraatani. Abdiin koo namoota na deeggaran waliini. Kana booda rafeen bula jedheen yaada. Namni na yaadatu jira jedhee yaadee hin beeku. Kanneen na deeggaran hundaa fi umrii dheeraan hawwa.